sagantaa keenya kallattiidhaan ETV afaanotaa irratti simbira gaara ture gara goolabaatti fidee jira. Ammas irra deebi'uudhaan guddaa galatoomaa isinii jenna. Egaa waltajjii kana beeksisuudhaan immoo kan sinfaana turre ani mooneet beeksisaati. Ayyaantuu Mandoyyuu ogeessota kaameeraa hunda waliin ta'uudhaan sinfaana turtii taasisaatiin kan turre. Isinis ammas irra deebinee guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyaanni ayyaana gaarii isinii haa ta'u. Horaa bulaa deebana.